Kan immoo bisilis kan burqaansaa asuma siree hayyuu kana walakkaadhaa burqe kiiloomeetira 3 hin caalu asuma keessaa bahe. Iddoon kun immoo teessoo ilmaan machaa tumaan irratti tumame. Bisiloo soleellee kan jedhamu akkam beekutti nama maqaan bisiloo solee jira. Inni osolee kan jedhamu kan iddoon isaa abba gara gadii kanarra jira. Lafti isaa immoo osolee jedhama. Makkoo bilee kan jedhamus asuma irratti ilmaan machaa qabateetu iddoo kanarratti tumaa geggeessee uummata Oromoo qubsumaan innaa dhufu uummanni Oromoo iddoo kanarra kan inni qubate. Odaa kun macaaf hangafa jechaadha. Macaaf. Maca kan qabu odaa kana. Mee burqaa nama achitti burqitee burqaa bisil kan jettan sun seenaa akkamii qaba inni bisiliin maaltu wal qabsiisa? Bisiliin kan wal qabsiisu maqaa bisiloo solee sammaa nagaafatte sanaan wal qabata. Maqaa namichi nama beekamaadha. Maqaa isaatiin bisil jedhee moggaa'e. Bisil jedhee moggaa'e. Bisil jechuun immoo waan miidhagaadha, waan bareedaadha. Kanaaf maqaa sanaan moggaa'e asumaan numnaanis gadaan macaas immoo kanuma irratti mirkaneeffata. Meeqa wanti sun dhaabbate waggaa hammamii ta'a? Isin immoo waggaa meeqatti deebisuuf yaalta waan? Waggaa 472. Waggaa 472. Innaa sana bokkuun hin jiru iddoo biraatti. Asuma jira. Warra akka hin jenne, warra akka tole, warra akka jettuu, warra akka bokkuu gudayyaa, warra akka odaa galaan jedhamu, warra akka odaa guutaa jedhamu akka naannoo kanaatti kan jiran Wallaggattis illee akkana kan gadi ciccitan asumarra jira. Asirraa edda buqqa'ee bokkuu naannoo jirutti tumatee baafate eddasi waggaa 472 deebi'e. Amma mee sirna gadaa kana deebistanii haaromsuudhaaf yaaliin keessan sirna kana deebistanii haaromsuudhaaf amma dhaloonni hedduun dabreera. Gadaa abbaa isaa sana irraanfateera. Mee waan kana deebisuudhaaf akkamiin yaalaa jirtanii isin immoo abbaa gadaa hoo jedhamtanii gadaa kam keessatti birmajiin jira roobaleen jira? Ani abbaa gadaa macaa ta'uun kooyyuu gadaan koo gadaa birmajiiti. Nuyi dhufaa Oromoo irraa kaa'amne ilma ammayyaa liibanidha. Nuyi gadaa hin gadhiifne. Eenyumtootoo gadhiise hin gadhiifne. Walumaan turre abbaa keenyarraa bokkuun abbaa keenyaa nutti darbe anachumaan gadaa sana seenaa kanas abbaadhuma qorannaa isaa guddaa bisil kana bakkee teessoo Oromoo fi sirna naftanyaadha yookaan immoo lafa babal'ifachuu Oromoo dhumtillee iddootti naftanyaa jala galee dhiibeen waan baduusaa abbaa koo wajjin akkana asirraan dhufeetanii natti mannaaladhee umurii waggaa 14tti isarraan qabadheetan gadaa koo gizee gadaa kee geessa 40 gadaa irratti itti innaa illettu ibsuu barbaade malee yeroo sana naftanyaan sodaachisa dhufa dargiiti ibsuu keessan gadee waan tokko dubbatiin edee waadaa nagashee abbaan koo wicciitii kana natti wicciitii sana qabadhee garaa makaa waddeetanii innaan gadaa of kalee ba'u iyyachuu jammare waa'ee seenaa iddoo kana maca kan qabu gadaa biraa iddoo biraa waan hin qabneef kanuma waan ta'eef iyyachuu calqaba. Ani abbaa koo irraa kaasee har'a bokkuun muunyoo gurraa ammayyaa liibannaa harka jira kan gosa muunyoo gadaa birmajii na harka jira geggeessaan jira bokkuu isaan irra toon jiru asirra immoo dhufee innaan uummata Oromoo gaafadhu akkuma uummati na gaafatte namni gadaa isaa irraanfate jaarsolii bubbulan gaafanne haala fagoo irraa gara Amboo gara Xoqor akkana ol fagoo irraa fudhanna malee kitaabarraa arganne malee nama deeggaru dhabee baay'eedha waggaa 2 dandeemee ture qorannaa isaa kana. Booda dhugaan sun gaafa mirkanaa'uudhaan iddoo kanarratti iyyata gara godinaatti deemee iyyadhee akka seenaan kun iddoo kanatti deebisuu taasisuu danda'a. Malee ani gadaa nuyi takka gadaa ganne gadaa barbaachas hin dhaqne ittiin boonna gadaa ijoollee kootti ammaan immoo gadaa sirbee ijoollee kootti dabarseera ijoolleen koo amma gara fuulduraatti waggoota ishii lakkaawwattee itti dhufti kanadha. Akka amma gadaa kana gara fuulduraatti yaalii maal qabdu gadoota biraa hoo maal gochuu dandeessu asirratti gadaan deemamuudhaaf danda'amaa jiru gadaan aadaa isaatiin seera isaatiin haa irraanfatu qabna. Amma narraas gara fuulduraatti kan fudhatu gadaa meelbaa taphachuudhumaan akka irraatti wal harkaa fudhanna malee gadaan garuu lafatti hin gatamu. Hin dagatame malee ilma Oromoo irraas immoo gadaan dhokatee hin hamne. Gadaa isaa hin ganne ilma Oromoo. Xinnoo dagannaatti ta'e gowwoomsaa namaatu duubatti harkise malee gadaa isaa beekan. Gadaa isaatu beekuu dubbannaa afaan isaatu qabame. Amma adda kun argame dubbateera lana gadaa isaa baree gara gadaatti naa dhufaa jira. Mee waan tokko natti mul'ata. Gadaa yoo luqxan gurra uratanii gamma baasanii foolleedhaaf foollee nyaachisanii waan sana wanni jaa asirratti illee gurri keessan gurra akka urattan natti mul'ata. Sirna sana yoom raawwattanii gadaa baastaniirtu?
Gadaa baasan malee akkamitti gara seera gadaatti dhiyaatu namni gadaa hin geenye uummata Oromoo fuulduraan dhaabatu luboomee gadaa baasee gadaa guuteetu dhiyaata. Hundumaa qabadheen jira gadaadhuma gahee tan gadaatti dhufa malee namni too gadaa hin geenye itoo luboomne aadaa Oromoo geggeessuudhaaf hin danda'u. Inni kun immoo naannoo kanatti harkatti hambifattanii har'aan eeguu keessanitti baay'ee waan nama boonsudha. Egaa gadaa iddootti gatee jira yaada bahee sana gaafatte. Gadaan macca keessaa haaratee badee hin jedhu macca bokkuun hin cinnis maccuma bokkuun xulees maccuma bokkuun cittus maccuma asuma deemee dhaqee achi dhaabate achuma qabameetu akkanumatti eegamee dhufe asii odaa gudayyaarra jira baabboorra odaa guutaarra jira idduma kana naannootti irraanfatame malee qaba gadaa isaa arfaasaa baheedhuma garmaama humna nafxanyaatu as keessaa saaxinii baay'ee kaawwate sanduuqa guddaa as keessaa qaba amma cabee hin baane. Isatu lola as keessaa qabaa fi garri kun waan gate fakkaata malee gadaa isaa hin jaallata waamicha malee kunoo irratti dhiyaata itti qophaa'ee jira abbootii gadaas kunoo qabna luba baay'ee nu bukkeedhaa qaba warra seera tumee jilbeenfatus baay'ee nu bukkeedhaa qaba rakkoon ammanatti hin jiru gadaa isaa inni dagates immoo gorsinee seeratti hin deebifna. Waan biraa wanti na dabaltan qabdu akka ergaatitti. Eshi wanni naamu odaan bisil hangafa bakkee seera tumaa ilmaan Oromoo teessoo. Abbootii gadaa maccaa bakkee murtii waan ta'eef bakkee kabaja guddaa waan qabu waan ta'eef yeroo har'aa deeggarsa ilmaan maccaatiin odaan kun immoo deebi'ee guddachuu danda'a. Kaayyoo kootiif yookaan karoora nan baase qofaan itoo hin taane luboonni na bira jira yookaan jaarsoliin na bira jira yookaan aanaan tokko baaseen itoo hin taane waamicha ilmaan maccaa yookaan Oromoo mara barbaada. Odaa shanan Oromoo keessaa isa tokko waan ta'eef odaan kun iddoo kanatti amma kana wal qabatee bakki isaa bu'uurri isaa nuu deebi'eera. Edda deebi'ee ilma Oromoo harka isaa laphee isaa yaada laphee isaa yaada garaa isaa qabeenyaan gadaadhaan misoomaan guddisuudhaan wal qabatee akka fuula isaa gara odaa bisil kanatti naanneffatu kanaan duras illee gadaa irreessa gadaa tuulamarratti labsii kana dabarseera akka akkana naa deebi'uun barbaada. Inni lammataa biyyi kun amantaa asirraan ol babal'atee dhufe ammas as keessas kan jiru amantaatu rakkisaa jira kanaan duras illee yaada kana kaa'eera amantaan rakkisaa jiru kun gadi fageenyaan keessa galee aadaa fi amantaan akka gargar ta'e baree isa uummata Oromoo balbala itti cufanii guyyaa irreessaa kana guyyaa inni aadaa isaatii boo'u waldaatti ittifamaa oolu kana uummanni Oromoo seeraan itti adeemeen jedha isa kanan dhaamsa dhaama mootummaanis ilma Oromoo hundumtu kana baree itoo dhaga'ee aadaa isaatti deebi'een jedhee yaada kana dhaamsisaan qabu. Guddaa galatamu. Guddaa galatamu. Maqaan keessan jaama? Maqaan koo Lalisee Bayyanaati. Aadaa babbadee burkutaa'ee iddoodhaaf nu dhabne. Waa'een dubaraa aadaan dubaraa badee seenaan irratti burkutaa'ee babbadaa ture amma aadaan nu deebi'eera yoo waaqni caame dubartoonni durii manguddoonni Oromoo siiqqee kana qabatteetu deemtee malkaa buutee malkaatti waaqa kadhatti yeroo ishiin waaqa kadhattu lafti goge sunillee himmadu waa'ee fi caaccuu kana dubartiin hundi kaawwachuu hin dandeessu aadaa caffee kan jedhamtu kana hidhata malee dubartoonni hundi hin hidhattu hidhachuu hin dandeessu. Dhuma caaccuutti irratti kan hidhame kun bilbilli maallatti mul'ata isaan maaliidhaaf mallattoo maaliiti beektuudha? Bilbilli kun aadaa Oromoo agarsiisa caaccuun aadaa Oromoo agarsiisa dubartoonni manguddoon durii caaccuu kana qabatteetu malkaa deemtee waaqa kadhatte. Aadaa Oromoo kun Orooboo jedhama. Orooboo kun kan aadaa Oromooti amma hin jiru waan ta'eef amma immoo kan babbadee ture.
Waka yugulacha gara garbade mukarata nila waka malka kana bukkisi waka do kana dirisite waka do ebba thasite waka do sera thasite deviya kana biya naga thasi deviya naga thasi deviya naga thasi biya ada sajalla tu thasi biya ete tu ke sandirate ela ama biya ma bara ama rahat thasi orin kana du naga naga de patya auka
Hunduma keenyaaf waaqatuma keenya qooda wal qoqqooduu kottaa tokko taana lammii koo saba koo dursa waliif lanna mamii tokko malee gaafas ni milkoofna mamii tokko malee gaafas ni milkoofna. Insalfati naadaan nama simbojiin daraan kan kee bal'ifadhu wallaalaa kee barsiifadhu. Ani yeroon biyya koo keessa jiraachaa ture yeroon barattuu yuunivarsiitiin ta'in dura badaa aadaa koo kana yaadadhuun ture. Yeroon sabaaf sablammoota keessa deemee baradhutti eenyummaa koo natti dhaga'ame oromummaan koo natti dhaga'ame. Kanaaf yeroo kana waa'ee Oromoo kana barreessuuf dirqame. Har'ammoo akkuma carraa odaa bisil yeroo arfaffaasaatidha. Ani garuu har'a carraa argadhe hirmaachuu kootiif walaloo kana qabadhee dhaquun qaba. Eenyummaa saba koo ibsuun qaba. Sabni koo eessa akka ture hubachuu qaba. Isa jedhu gammachuun akka itti dhaga'amuuf anis waan gammadeef walaloo kana fakkaatu qabadhee dhufe. Tole ergaa waliigalaa qabdu jira? Oromoota dhagaa maraaf jabaadhaa eenyummaa keessan beekaa eenyudha an Oromoodhaa jedhaa of qoradhaaf ilaalaa jedheen ergaa koo dabarsa akkasuma warra jiranis eenyummaa keessan beekuudhaa fi mudhii keessan hidhadhaa cimaa jabaadhaa iddoo deemtanitti milkaa aadaa Oromoo laga ceesisaan jedhan.